Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishinichi ibsa wiixata har'aa baaseen naannoo Amaaraatti aangawoonni mootummaa sadarkaalee adda addaatti argaman irratti xiyyeeffannaan taasifamee ture jedhe. Kana malees naannicha iddoowwan sadiitti haleellaa qilleensaa fi meeshaa jabaa raawwateen lammiileen nagaa lubbuu dhabuu himeera. Hiikaa fi Xasaa dabalee isinitti hima. Komishinichi magaalotaa fi naannoo magaalotaatti walitti bu'iinsi raawwatamuu mirkaneessira kan jedhe yoo ta'u, kanaanis meeshaaleen waraanaa ciccimoon itti dhimma ba'amuu fi namoota nagaa fi qabeenyarra miidhaan qaqqabu ibseera. Keessattuu mormitoonni daandilee cufuu yaalanii fi namoonni kaan ajjeefamuu manneenidhaa naannichatti argamanii fi buufataalee poolisii irratti saamichi raawwatamuun meeshaaleen waraanaa fi kanneen dhukaafaman biraa hatamuu hidhamtoonni murtee eeggataa turanii fi kanneen itti murtaa'eedhaa irratti argaman akka miliqan taasifamuu kominikeeshinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishinichi sarbamni dabalataa akka hin raawwatamne mootummaa fi hidhattoonni faannoo walitti bu'iinsa dhaabuun gara mariitti akka deebi'an gaafateera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa qilleensaa fi haleellaan meeshaa jabaa Dabra Biraan Finoota Salaamii fi Bureetti lammiilee nagaa hedduu galaafachuu fi bakkee jireenyaa mancaasuu odeeffachuu ibse. Yeroo walitti bu'iinsaa qondaaltonni naannoo Amaaraa sadarkaa garaagaraa irra jiran irratti xiyyeeffatamuus ibse. Akkatuma kanaanis kan ajjeefaman akka jiran ibse. Garuu lakkoofsan adda baasuun hin dubbanne. Mirgi namoomaa yeroo walitti bu'iinsaalee kabajamoo akka qabu kan gaafate komishinichi magaalaa Finfinnee keessas lammiileen nagaa bal'inaan hidhamuu ibseera. Ibsi komishinichaa kun yeroo magaalonni ijoo naannichaa jiru idileetti deebi'aa jiranii fi miidhaan walitti bu'iinsan qaqqaban yeroo ifaa bahanitti dhaga'ame. Akka dhaabbanni kun ibsetti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu magaalota gurguddoo keessaa tasgabbaa'us kaan itti fufeera. Mootummaan labsii muddamaa labsuun tarkaanfii erga fudhatee booda magaalonni yeroo gabaabaa keessa jireenya idileetti deebi'u ibse. Yaaddoo guddaan hordofaa jiraachuu kan ibse komishinichi dhaabbileen akka IGAD, Gamtaa Afrikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fa'i marii nagaa akka mijeessan waamicha dhiyeesseera. Gama kaaniin walitti bu'iinsa meeshaa jajjaboo hojiirra oolaniin lammiilee nagaa irratti ajjeechan darbees miidhaan qaqqabu ibse. Magaalaa Dabra Biraanitti gandoota afur namni keessatti baay'atu hagayya 6 hanga 7tti walitti bu'iinsa cimaa tureen lammiileen nagaan ajjeefamuu ibse. Akka gabaasa komishinichaatti kunneen hospitaala, mana sagadaa, mana barnootaa, bakka hojii fi qe'ee jiraatan keessatti ajjeefaman. Magaalaa Baardaaritti dargaggoonni daandirra yookaan mana isaaniitti ala ajjeefamuu ibse. Kaan immoo yeroo sakattaan taasifamuu dararii fi ajjeechaaf saaxilamuu hime. Magaalaa Gondaritti lammiileen nagaa miidhamuu fi Shawaaroobiit keessatti immoo humni nageenyaa ajjeechaa murtii seera malee raawwatan jechuun himate. Akka komishinichi ibsetti kunneen si'achi qoratamuuf jedhu. Kanneeniidhaaf saaxilaman jedhe keessaa godaantonni Eertiraa jiraachuu maatirraa odeeffachuu hime. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti mudateen lammiileen nagaa miidhamuu ibseera. Haa ta'u malee lakkoofsan waan ibseen qabu. Walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo hammaatu hordofee ture. Torban darbe manni maree ministeerotaa Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhattoota faannoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raayyaa ittisaa bira dhaabbatanii fi yeroo ammaa immoo humnoota mootummaan lolaa jiran mootummaa naannichaa fonqolchuuf yaada qabu jechuun mootummaan himata. Hidhattooti kun immoo raayyaan ittisaa keessumaa naannolee ollaarraa humna balaa ofirraa ittisu. Kunneen namoonni dabalataa 70 ol ta'an immoo madaa'uu himaniiru. Haleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 7 2015 barfatarra gidduu gala magaalattiirra raawwateen wal qabate jiraattonni BBC'n dubbise kaan meeshaa jabaa kaan immoo dirooniin raawwatu himan. Haleellaa kanarratti mootummaan waan jedhen qabu. Miidhaan irra gahee barataan yeroo ammaa hospitaala jiru akka nutti himetti haleellaan raawwatamuun dura dargaggoota konkolaataarra taa'anii sirbanii fi namoonni baay'ee naannichatti socho'uu argeeraa jedhe. Ani meeshaa wayii bituu gara suuqii deemeen achuma osoo hin jiru aarri wayii na ukkaamse. Ani barnoota qeesiin baradha. Naannoo ani ture sanaa namoonni jiru. Makiinaarra taa'anii kaa sirbaa turanis argeera. Otoon isaaniin ilaalaa jiruuti miidhaan kan narra gahe. Addi koo dhahameera. Amma kunoo naaf hojjetamaa jira. Akkatti miidhaan kun narra gahe yaadadhu. Konkolaataan achi jira ture. Otooman isa ilaaluu dhahamuu koo qofan yaadadha. Namni baay'ee miidhameera. Reeffa irratti argita. Ana biraayyuu reeffa 5tu kaafame. Kan madaa'es ana caalaa ka miidhame jira. Kan anarra fooyyee qabus jira. Haleellaan raawwatamuun booda namoonni ajjeefamuu fi miidhaan qaqqabuu jiraattonni himaniiru. Ta'us lakkoofsa namoota miidhaman isa sirrii baruun hin danda'amne. Ragaa BBC'n hospitaala ijoo magaalattii irraa argateen haleellaa kanaan namoonni 26 ajjeefamaniiru. Hospitaala Finoota Salaamitti hakiimni tajaajilanii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan haleellaan kun kaleessa ganama raawwachuu dubbataniiru. Ganama sa'aatii 3 walakkaa hanga 4tti kan mudate. Kan dhaqqabe dho'insadha. Maalummaa dho'insa kanaa garuu baruu hin dandeenye. Ambulaansiin iddoo dho'insaatii namoota miidhaman fidaa turte. Kaleessa namoonni miidhaman 70 dhufaniiru. Nahanii gara mana isaanii deemanii yeroo tasgabbaa'u har'a wal'aansaaf kan dhufan jiru. Kanneen du'an 26 ta'u. Lakkoofsi kun warreen hospitaala keenya dhufan qofaadha. Reeffi as dhufes jira. Dhukkubsattoonni 4 hanqina galteewwan barbaachisoon lubbuun isaanii darbeera. Namoonni du'anii as ga'an 22dha. Namni miidhamaa amma hospitaala jiru 50 oli. Lakkoofsi kun ni dabala jedhamee yaadama. Kanneen miidhaman baay'een dargaggoota. Isaan keessaa ol adeemtonni ganna 13-14 jiru. Baay'een isaanii miidhama olaanaa jedhamutu irra ga'e. Kan caban qaamni isaanii kan hir'atee fi iji isaanii kan miidhame fa'aatu jira. Wal'aansi baqaqsanii hodhuu kan isaan barbaachisu wal'aansa lafee ka barbaadan fa'aatu jiru. Duraanuu hanqinni dhiyeessii ture. Namoonnis ka du'an sababa kanaani. Amma immoo karaan waan cufameef
hanqinni dhiyeessii guddaatu jira. የግብአት አቅርቦት በፊትም የተወሰነ ጥረት ነበረብን። jiraataan magaalattii BBCtti dubbate hiriyoota isaa 4 dabalatee namoonni 40 ajjeefamaniiru jedhe. jiraataan biraa haleellaan kun konkolaataa Siinootiraakii addabaabaayii magaalattii irra dhaabatee ture irratti qiyyaafatee jedheera. haleellaa Finoota Salaamitti ta'e irratti bulchiinsa magaalattii akkasumas naannoo Amaaraa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin taasifne hin milkaa'inaaf. Yookiin manneen kunuunsaa keessa jiraatan dabalaa jira. Garuu kunuunsa akkamii argachaa jiru? Wiirtuu magaalaa Naayiroobii Thogoto Care Home for Aged jedhamu keessatti maanguddoonni miidhamaa fi haleelamaa akka jiran sagantaan BBC Afrikaa Eye jedhamu gabaasa yaaddessoo ta'an dhaga'uu eegaleera. Gabaasa miidiyaan biyyattii bara 2020tti qindeesse keessatti hooggantuun wiirtuu kanaa Jeen Guturu kana dubbattee turte. Abbaan keenya maatii malee waan guddateef akka hin qabu. Maanguddoonni hundi akkoo fi akaakayyuu keenyadha. Wiirtuun jiraattota 50 ta'an qabu kun ka hundeeffame garee dubartoota waldaa Presbyterian Afrikaa lixaa damee Keeniyaan yoo ta'u ka hoogganamu garuu qaama dhuunfaanidha. Yeroo qorannoo BBCtti hojjettoonni wiirtuu kana reebichii fi miidhaa geessisuun akka jiru amananiiru. Isa reebna. Sanadha kan isa tasgabbeessu. Viidiyoon dhoksaan BBC'n waraabame tokko maanguddoon tokko erga dallaa wiirtuu sana keessaa gadi baatee booda yeroo uleen reebamtu ni mul'isa. Hudduu ishee rukuti. Gaazexeessitoonni BBC hanqina kunuunsaa fi xiyyeeffannoo jiru irratti ragaa dabalataa argataniiru. Maanguddoon dhibee hollannaa harkaa qabu tokko namni akka nyaata nyaatuuf isa gargaaru akka hin jirre hima. Yoon gargaarsa hin arganne agabuu korrafa. Maal gochuun danda'a? Hojjettuun wiirtuchaa tokko akka himtutti sababa deeggarsa dhabuun lubbuun namootaa darbeera. Asitti sababii beelaatiin hedduun du'aniiru. Yeroo kennanii fi nyaachisuu waan hin feeneef laaqanaa fi irbaata dhorkataniin. Wiirtuu kana keessa rakkooleen fayyaa jiraatanis namoonni osoo hin wal'aanamin akka hafan BBC'n ragaa argateera. Viidiyoo dhoksaan waraabame irratti maanguddoon Muwangi jedhamu dhibee gogaa cimaa qaama isaa guddaa miidhee jiru gaazexeessitoota BBC dhoksaan qorannoo gaggeessaa turanitti agarsiiseera. Dhukkubbii guddaatu natti dhaga'ama. Garmalee hamaa kan ta'e. Akka waan ani ibiddaan gubachaa jirutu natti dhaga'ama. Dhukkubbii akkanaa qabaatus kunuunsa isa barbaachisu akka argachaa hin jirre Muwangi ni hima. Torban lamaaf wal'aansa osoo hin argatin erga ture booda ammallee dhukkubbiin akka itti dhaga'amu gaazexeessitootatti himeera. Keessumaa yeroon akkas gidheedhu baay'ee na dhukkuba. Namoonni dhufanii si wal'aana hin jiru jettee waadaa seenti. Garuu namni dhufe hin jiru. Himata wiirtuu kana irratti dhiyaatan kunneen irratti hooggantuu wiirtuchaa Jeen Guturuu yommuu BBC'n dubbisu wiirtuun kun yeroo hunda olaantummaa seeraa akka hordofuu fi miidhaa maanguddoota wiirtuchaa irra ga'u kamuu akka balaaleffatu himteetti. Maanguddoota ofiin nyaachuu hin dandeenyeef xiyyeeffannoon dursaa akka kennamuu fi tajaajilli fayyaa hin kennamu himati jedhu sobaa fi jibbiinsa irraa kan maddeedha jechuun haalteetti. BBC'n viidiyoo dhoksaan waraabame aanga'aa dhimma eegumsa hawaasaa mootummaa Keeniyaa Joosef Motaaritti agarsiisee ture. Miidhaan maanguddoota akkanaa wiirtulee keessatti gaggeeffamaa akka jiru quba qabdu jechuunis gaaffii dhiyeesseera. Wiirtulee dhuunfaa adda addaa irratti qorannoo gaggeessuun akka isaan ulaagaalee barbaachisoo ta'an guutan ni gulaalla. Kanaaf wiirtulee dhuunfaa maanguddoota irra miidhaa geessisan kamuu irratti tarkaanfii fudhachuu ni barbaanna. Maanguddoon dhibee gogaa qaban Muwangi erga BBC'n dubbisee ji'a tokko booda gargaarsa maatii isaan hospitaalatti wal'aansa argateera. Keeniyaa keessa wiirtuleen kunuunsa maanguddootaa gaggaarii ta'an jiraatanis seenaan nuti dhageenye tokko tokko suukanneessoodha. Maanguddoonni wiirtulee hanqina kunuunsaa fi jibbiinsi keessatti dagaage keessatti miidhamaa jiran hedduudha. Awurooppaa booda gara torban lamaatiif itti fufee kan gaggeeffamu ta'a. Gabaan Saawudii kun dorgomaa ta'aa jirantu fakkaata Awurooppaa keessa seenee. Waggoota 5 dhufan keessatti liigota addunyaa gurguddoo jedhaman 5 keessaati tokko ta'uufidha kan isaan hojjetaa jiran piroojeektichi akkasidha. Kanarraa kan ka'e Paris Saint-Germain irraati Neymar paawundii miliyoona 77 kana jechuun gara yuuroo miliyoona 100 kan ta'uutiin gara kilaba Saawudii Al Hilaal galuuf walii galtee irra gahee jira. Wanti eegame waan ta'e miti kana dura odeeffameera Neymar achi gara Saawudii deemuunsa. Gara Baarselonaatti erga isaan deebi'ee odeeffannoo jedhatu ture erga Luis Enrique leenjisaan Baarselonaa duraanii Paris Saint-Germain leenjisuu jalqabanii Neymar Junior Marco Verratti fi akkasumas Kylian Mbappé taphattoota ija ta'an kilabicha keessa piroojeektii koo keessatti hin qabaman jedhee jira. Mbappeen kontiraata isaa haaressuu wajjin kan wal qabatedha. Marco Verratti taphataa jabaa kilabichi qabu keessaa tokko. Neymaris akkasuma isa tapha jalqabaa torbanan kanarra gaggeessan Loreen waliin gaggeessanii 0-0 xumuran irratti illee taphattoonni kun hin makamne jechuudha. Guyyaa sanarra Mbappeen dirree seenee tapha sana daawwataa ture. Suniyyuu erga abbaa qabeenya wajjin waliigaltee irra ga'aniiti. Waliigalteen isaanii bara kana kilabicha keessa akka turuu fi torban dhufu hiriira taphachuu akka danda'u gara shaakalaatti deebi'ee jira. Neymar immoo amma gara Baarselonaatti deebi'atu jedhamee eegamaa jiru. Gara kilaba Saawud Arabiyaa Al Hilaalitti deemee jira jechuudha. Al Hilaal akkuma beekamu kilaba Kiristaanoo Roonaaldoo fa'aa kan Al Nasr jedhamuun beekamu morkachuutiin kan beekamudha jechuudha.
torban kanarra lamaa fi tokkootiin Al-Nasr Al-Hilaalin injifatee waancaa injifatee jira Champions Cup kan Saudi jechuudha. Asumaatiin kan kaasne Cristiano Ronaldo waancaa jalqabaasaa Saudi keessatti argatee jira. Moses Caicedo Chelsea galuusaa mirkanaa'ee jira. Ricardi gatiin kun kilaboota Ingilizii keessatti jechuudha. Paawundi 115 Chelsea ni kaffalaa fi Premier League Ingiliz keessatti taphataa qaalii kan jalqabaa ta'ee jira. Umrii isaa waggaa 21 taphataa international Ecuador. Premier League Ingilizii baranaatiin goolii Erling Haaland lakkoofsaan jalqabeechuun danda'ama. Mee waan sarraa tapha torba darbe keessa. Akkuma jettee Manchester City Burnley 3-0 injifatee jira. Haaland taphoota 9 ta'utu galchee lakkoofsiin ture. Haa ta'u malee galchee lakkoofsuu jalqabee jira. Galchee lama lakkoofseetti jijjiiramee kan inni bahe Cityin ammas waan dhaabbatu hin fakkaatu jechuudha. Cityin qabxii 3 waggaa argatu Arsenaalis 2-1 Nottingham Forest injifatee jira. Tapha xiqqoo ishee ulfaataa fi hawwataa ture garuu Arsenaal sarara ittisaasaa fi sarara gidduu isaarratti garee jabaadha jechuun ni danda'ama. Taphni kabraa kan sanbata irra ture kan biraan maali? Tapha jabaan kaleessa gaggeeffame tokko kan Chelsea fi Liverpool ture. Tapha baay'ee hawwataa ture. Garaagarummaa guddaa ture. Kubbaa qabatanii taphachuutiin caalmaa guddaa argisiisee ture. Chelsea dhibbantaa 65 kubbaa to'atee ture. Liverpool akkanatti Chelseadhaatiin caalamee hin beeku. Liverpool sarara gidduu irratti hanqina guddaa akka qabu kaleessa ilaalanii jiru. Waa gochuu qabna malee akkasiin waan itti fufnu miti gabaa jijjiirraa kanarratti jedhanii jiru. Klopp Chelsea fi Liverpoolis qixa xumuranii Tottenham fi Brentfordis. Tapha biraa kan ani akka addaatti arge Newcastle fi Aston Villa garaagarummaa guddaa isaatiin natti mul'ate garuu Aston Villa bara waan cimaa dhufe fakkaata. Aston Villa kubbaa tapha gaarii taphatu Unai Emery jalatti ani maayyuu bara kana kilaboota baay'ee fooyya'uu jedhee eegu keessaa tokkodha. 5-1 Newcastle mo'ate miti Aston Villa. Newcastle 5-1 Aston Villa mo'ate. Asirratti Alexander Isaac taphataan sarara fuula duraa lammii Eertiraa